tarii gara mootummaa naannoo Amaaraatti rakkina naannoo sana jiruutiif yeroo bilbilee dubbifnutti guyyaa tokko eeggannaa jedhanii turan. Tarii kana wajjin wal qabataanidha. Tureedha gara almost waggaa tokkoof deema. Ifaan ifatti hogganoota ODP irraa kan dhagayaa ture jira. Paartiin naannoo Amaaraa walgahii hundarratti ajandaansi jedhamaa ture. Kun icciitii miti. Nurraa hidhaa, biyya nurraa baasaa, OMN nuu cufaan dhaabbileen Amaaraa hundumtuu duula akka turan muummichi ministeeraa beeka. Pirezidaantiin Oromiyaa beeka. Warri nageenya irra jiran beeku hundumtuu beeku. Icciitii miti. Deengada kan isin dhageessan sun dhumarratti gara Rabbiin afaan inni godhu baasan malee ifaan ifatti waan kan dubbataa jiran jechuudha. Maal akka nuti jechaa jiru? Maal akka isaan gargaaraa fidu? Beekan. Wanni ani itti balleesse yoo jiraate uummata Oromoo bal'aa dhiise. ODP wanni ani isaanitti balleesse jiraate. Narratti duuluudhaan. Paarlaamaan natti duuluudhaan. Baay'ee ta'uu paarlaamaa duratti waan beeku baay'ee jira kan callisu. Duulli Habashaa gama hedduudhaan godhaa jirtu kun waajjira ODP fi waajjira muummicha ministeera keessaa kan qindeeffamu beektaa. Itti hime dhiisaa waan kana dhiisaa alagaaf waliin kenninu. What did I do? Really? Maalin godhe? Ani maalin godhe? ODP maalin godhe? Mootummaa kana maalin godhe? Siree jalatti qabu yoo taate malee. Qe'ee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessuu yoo taate malee. Waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee. Waajjirri muummicha ministeeraa nafxanyootaan guutamee osoo jiru. Yeroo jaallanki yeroo inni wajjin qabsaa turan u'u jedhanitti lakkii gorsine deebifna malee gadi baanee uummata keenya kana himu. Daasporaa godhaa dhaqee nan kijibe. Waan si jedhu. What did I do? Maalin godhe? Maal godhuun qaban ture? Durarra ce'umsi kun akka milkaa'u fedhii waan hin qabuuf. Oromoon wal diinoomsuun qabu jedhee waan amanuuf. Ilmi namaa OPDO'n kan jallatte sababa olaantummaa wayyaaneetiin olaantummaa wayyaanee kun kuffisnu taate. Hinsirraawu. Hiree kennuufii qabna. Ce'umsa kana isaan hoogganuu qabna. Jennee hoogganootaan kabaju dura dhaabbadhe. Uummanni keenya osoo falmu uummata keenya fudhachiisuu irratti gahee guddaan kan taphatu. Ergaan dhufee lammaan nama jiru, warqanaan nama jiru, ragaa ba'uu danda'a. Minisootatti maal akka haasa'u? Hin dhufiin jedhanii jaarsota nama shannatti ergan. No. Yeroo injinar Simanyoon du'ee booda beektaa? No. Ani galuun konfidensii uuma. Daasporaan akka galu godha. Warri isin jeequu barbaadan abdii akka kutan godha. Jedheen ciniinnadhee biyya kana dhufe. Ergan dhufee OMN parsantii 10 hojjedhee hin beeku. Qaama nageenya wajjin, qaama siyaasaa wajjin, halkanii guyyaa isaa wajjin xaaruu malee maali wanni ani beeku? What did I do? Kanaan galinan maali wanni ani abai godhe maali? Wanni ani mootummaa kana godhe maali? Uummanni keenya beekuu kan qabu rakkoo dhuunfaa tokko Abiy Raayis nama irraas hin qabu. An arrallee akka buleessatti laala. Yeroo na yaamanitti waan nyaachuu afaan ol qabadhe lafa kaayatan bira dhaqa. Tarii adeemsa siyaasaa waan qeeqtuuf. Yes. Qeequu duratti garuu adeemsi paartiilee sabaa diiganii paartii qeenxee tokko ijaaruudhaa dongora akka ta'e naaf inni kophaa teenyaa somneera. San booda gameessa Oromoo tokko hojii dhaqnee itti haasofneera. Walgahii irratti koree hojii raawwachiiftuu isaanii tokko this is wrong. Dura Oromoo wajjin teenyee haa mari'annu haa bilchaatu. Oromoo diiga sablammiin walitti nu buusa. Sirna federaalizimii dhiigaan dhufe kana jeopardize godha. Muummicha ministeeraas rakkoo keessa galcha. Keessaan waywaannee dadhabnaan itti deemame. Doorsisni eegale narratti osoo hin ta'in baay'ee ta'uu doorsisni narra eegalle. Warra ilaalcha akkanaa morme ODP keessatti ta'iibaa makiina irratti cabsan.
Ayyaman qabu maqaan dha'u nama biraatiin wartaaddaratti erganii si ajjeefnaa jedhanii callisin jedheen kuni gadi ba'uun qabu jedheen jaarsota walitti fuudhee nama loltuu sanitti nama ergeessee afaan qabsiisee qaba ukkaamsaa waan kana ba'uun qabu uummata keenya keessaa jennee ittiin deemne har'ammoo gamanaan dhufte mormeera har'as yookaan ta'u taate dhaaba sabaa ijaaruun duudhaaf barra Oromoo waan jedhamu kana gadi baasuudhaaf ilmee itti wareegne beektaa ati Oromoodhaa jechuudha yeroo jaarraan faan qabsoo keessa turan ati Oromoodhaa jechuudha akkamitti ati Oromoodhaan jeenam dhumaa ture achi kaanee sadarkaa kan nageenye akka sabaatti waan gabroomneef akka sabaatti gurmoofneef akka sabaatti hamma arganne tan arganne ammas gaafiin Oromoon deebine Oromoodhaan bara gaafii kee obsii amma sii deebi'uun qabu yeroo kenniif jara kanaaf jechaa jira yeroo gaafiin Oromoo hin deebi'initti yeroo gaafiin Oromoo hin deebi'initti yeroo sirni federaalizimii hin dhufinitti yeroo naftanyoonni ol ka'anii mataa nutti raasan kanatti sabummaa jabeessuu malee charmaalee sabaa jabeessuu malee diiguun Oromoofis gaarii miti ODP'fis gaarii miti biyya kanaaf gaarii miti sabaaf sablammoonni akka humna sirna mirga sabaaf sablammootaa eeguutitti nu laalu akkasitti nu laalu har'a edaa isinis akkuma Tigree amma hogganoota Tigreetiif Amaaratitti aangoo yoo qabattan nu cunqursuu barbaaddu jedhanii nutti ka'u walii keenya wal nu lolchiiftu saboo sablammootaa wal nu lolchiiftu jedhee barreesseera ifaan ifattan barreesse hami duratti nime baase yaada mormuu isaanuu miti yaada mormina kan jedhe yaada mormuun tokko doorsisuu maaltu fide paarlaamatti abaaruu maaltu fide halkaniin wattaaddaroo nama biraa baasanii duriyyee namatti erguudhaaf qophaa'u maaltu fide waa'ee yeroo xaarree dhaabbilee kan walitti fidne Oromiyaa keessatti dhaabbileen aangoo ayirata sadarkaa federaalaatti hunduu seenii nama tokko bakka bu'atanii ajandaa tokkoon adeeman jennee halkanii guyyaa itti xaaraa jiru kana keessatti yaanni an jedhe ta'uu baannaan walitti dhiyaannee wal amansiisudha. Wanni garuu beekuu qaban warri ODPs muummichi ministeeraas uummanni Oromoos kan beekuu qabu. Oromummaaf Oromiyaa teenya irra takkuutti akka duuban deebinu. Kan ammoo beekneeti qabsootti waggaa seennu ciffaraadhaaf miti lafa dhiituudhaaf miti wareegamaaf qopheessineeti. Namni kuma dhiidhamii shan kan madaa'e hin wallaanamne bara. Namni kuma shan kan irraa dhume maatiin hanga ammaa sabrii hin goone gumaan kabalamuu fi dhiisi. Maallaqni dhangala'ee yeroo godhamutti uummanni aareera. Yeroo baay'een jedha waan of jajuutti fakkaatu warri ODP kun beektaa. Biyya kana keessatti uummanni akka Oromoo dammaqe neetwork ta'e jaaramee isaan liqaambar mikittil kana jedhan no networking the modern way of organizing network ta'e yeroo kamiif haala kamirrattu socho'uu danda'u kanuma Oromoo ga'u hin jiru koyya facce irratti arganiiru ammas argaa jiru kanaaf tuffii jira of tuffachuun saba kee tuffachuun of tuffachuudha. It's lack of confidence. Uummata Oromoo akkana dammaqee jiru. Uummata Oromoo akkana cimaa ta'e moggatti dhiifnee orma jala wayyaanee haa taatu naftanyaa haa taatu wanni eegeeraaf nuuf shululuqnuuf hin jiru. Uummanni jiru kan iddoo biraas taa'ee si daawwataa jiru. Fuulduratti tootti dhufte maal jettaan uummata kana? Osoo dubbanne olii galuudha. Onnee keenya wal bira jira. Dhiiga gootota wareegamaniitu nu keessa jira. Ijoolleen kun qeerroon kun hoggaas dhufu dhiiga obboleen keenya irra kan deebi'u. Dhiigaan wal keessa jira. Oromummaan walitti nu hidha. Sabboonummaatu walitti nu hidha. Ofiif falmataa jiru. Lubbuu kiyyaa miti. Ofiif simbooliidha malee waan biraati miti. Kanaaf uummanni kun baga of agarsiiftanii
baga of agarsiiftanii baga hamma geessan agarsiiftanii dabanni Oromoon tuffatamu dabanni Oromoon dhidhiitamu darreera biyya kana keessatti never ever again dubbii yoo ta'e mari'achuu qabna wal ajjeesuu qabna ilmaan abbaa gadaati jecha qubatti qabneetti kolfaa turre Orma bara yes or no nu ilmaan abbaa gadaati caaya odaa jala teenye ilaa bilaadhameedha mari'anneet furra ani har'as uummanni Oromoo beekuu hin qabu balaan tokko yoo dhufe biyya kanatti Abiy duran du'a he is my brother my blood okay ani waan fedhe gala malee Oromoon Oromoo ajjeesuutti nama Oromoon Oromoo hidhuutti miidhuutti nama kan alagaan nu miidhe alagaan nu dhiite alagaan nu ajjeese ni gaha this is not acceptable godhuu qaba from now on Oromoon hin baqatu amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaa irraa dachee isaatirraa Finfinnee irraa dhumne barbadoofna malee waan fedhe gala malee biyya kanarraa ajaa'iba natti ta'e keessattuu paasipoorii muummicha ministeeraa kaasuun waan waliin haasofne yeroo dheeraa ani paasipoorii Ameerikaa biyya ittiin deemuudhaaf malee biyya kiyya ittiin ganuudhaaf saba kiyya ittiin ganuudhaaf miti kan muran ani lammummaan kiyya Oromiyaadha biyya itti awwaalu Oromiyaadha kan na awwaalu uummata Oromooti ganuudhaaf miti kan muran ani lammummaan kiyya Oromiyaadha biyya itti awwaalu Oromiyaadha kan na awwaalu uummata Oromooti